iddoo jirtanii gara qaxxaamurtanii laggeen hedduu qaxxaamurtanii baga nagaan magaalaa guddittii Shashamannee akkuma aadaa Oromootti akka abbaa warraa maqaa dhufnee haati warraa kaametiinis kanarra jechaadha. Kuni kan dubartii imbo raafatti imbo ilaafifnee kabajuma abbootii manaa kennaa qabnuuf malee gadaantummaa agarsiisuuf miti. Gadaantummaa akka hin taane kabaja akkamii dubartii narsii abbaa manaatiif akka ta'u ulfinni akkamii akka abbaa manaatiif qabdu agarsiisa. Inni narraa eegalee hanga gabu'aati yookiin ammoo hanga Torotootti qixxaatti ni jira waan ta'eef. Achi booda immoo gara lukkuu gurmaatti lukkuu illee dhumarratti oomisha kan fakkaatu nyaata gosa adda addaa pirootiinii kaarboohayidireetii waa maraa illee makana keessa jira jechuudha. Dhumarratti inisheetilii misooma beelladaafi furdisa ni qabna kan olaafee akkasumas kan horii aannanii ni qabna jechuudha. Kun kan argamtan hammichoo warqii kun namaafis ni ta'a horiifis ni ta'a. Horii kana nyaata illee namuma nyaata waa maraaf keessaa qaba jechuudha. Magaalaa Shaashamannee bakka dhuftan galchuudha. Qonnaan bulaa kuma tokko dhibba sadii ture. Har'aan sana immoo qonnaan bulaa kuma 57 dhibba 8 kapitaalli isaa kuma 1,172 yeroo ammaa immoo naannoo biliyoona kuma 100 biliyoona 90 fi kuma 400 jechuudha. Kanaaf kita marbuto jedhama kan argamu godina Arsii Lixaa naannoo argama. Illaan gitan kun ammoo eenyaa leemmaniiti. Godinni kun aanaalee keessatti leemman oomisha baay'ee beekamaa kan ta'edha. Inni kun ammoo